Viidiyoon yookaan chaanaaliin tokko yeroo monii ta'ee isteeppii sadaffaan deebi'u kun akkasitti dhufa jechuudha. YouTube Studio irratti akka kanatti dhufee mul'ata jechuudha. Akkasitti mul'ateeti. Akkasitti congratulations jedhee dhufa. Isa booda maal goonaa get started tunna jechuudha. Get started gaafa tunnu maal akka goonu kunoo akkasitti get started gaafa tunnu maal goonaa waan inni garanitti nu qajeelchetti deemna jechuudha. Amma get started yeroo tunnu kunoo iddoo monetization durii nu fide jechuudha. Kanaaf turn on ads yookaan beeksisoonni akka sirra dhufan viidiyoo kee taasisii kan jedhu dhufe jechuudha. Kanaaf ilaali jedhee nan ilaale jechuudha. Ilaalee kunoo waan hundumtuu viidiyoo koorra akka dhufu kan irra hin ce'amne beeksisni irra hin ce'amnes beeksisni irra ce'amus kan irratti maxxanfamanis beeksisnoonni viidiyoo koorratti maxxanfamanii ilaalamanis akka dhufan viidiyoo lookoo gidduus iddoo gidduutti beeksisnoonni akka galaniif irran kaa'e jechuudha. Isaan kana isa booda nekstiin tuqaa isatti aanuun jedha. Isa booda maal jedhaa viidiyoo kee kamiin hin filattamoo hundumaayyuu monitaayizii godhu jedhee achiiti hundumaa monitaayiz naa godhin jedheeni. Isa booda viidiyoo koo hundumaa monitaayiz naa godha jechuudha. Isa booda monitaayiz naa godha jechuudha deemee viidiyoo koo hundumaa. Amma asumaan utuu gara viidiyoolee keenya bira deemnee monitaayizii ooniin godhin asumaan supparoota saaqqannee darbuu ni dandeenya jechuudha. Supparoota yeroo saaqqannuu kun akkasitti supparsisa jedhurra gaafa tuqnu isa booda maal nuu fidaa get started gaafa tuqnu kun akkasitti seerota jiran nuu fidaa. Seerota jiran erga nuu fidee booda seerota sana erga dubbisee booda maalan godhaa maqaa koo guutuun galchaa imeelii koon galchaa achi maqaa kaampaanii kootii yookiin yuutuubii liinkii kootiin galchaa. Isa booda dubbisee waliigalee hubadheeraa seerota kana waliigaleeraa jedheen aksaptisee jedhu kana fudhadheera kan jedhu kanan kiliikii godha. Isa booda dhaqeeti naa saaqa jechuudha. Inni ilaallaa jechuudha waliin. Hamma guutee fixeera jechuudha. Guutee fixeera jechuudha. Maqaa guutuu guuteera. Imeeyil adireesii kaampaanii maqaa kaampaanii yookaan liinkii yuutuubii galchee isa booda waliigaleeraa fudhadheera dubbisee waliigaleera kan jedhu waan guuteef maal jedhee gaheessa taateetta yookaan gaheettii taateetta. Kanaafi akka argattuu fi galii akka argattuu fi oonii godhi jedhee kanaafiyyuu suuppar chaatii oonii godhee suuppar stiikars oonii godhee suuppar taankis oonii godhee jechuudha. Akkasitti ergan oonii godhee xumuree booda hamma eessan deema gara viidiyoowwan monitaayizii gochuun deema jechuudha. Viidiyoolee monitaayizii gochamee jira kun argitanii viidiyoolee monitaayizii godhamee jira jechuudha. Amma kunoo
viidiyoon hundi monitaayizii ta'ee dhumeera jechuudha. Akkasitti naannessinee ilaalla. Hundumtuu monitaayizii ta'eera. Amma liivii viidiyoolee warri liivii akka monitaayizii ta'an ilaallaa. Ta'aniiru jechuudha. Amma hundumtuu ta'aniiru jechuudha. Kunoo hundumtuu monitaayizii ta'aniiru jechuudha. Amma akkamitti akka dhiifama akkamitti akka gidduu naqnu viidiyoo gidduu akkamitti akka gidduu naqnu ilaalla jechuudha. Amma beeksisa viidiyoo gidduu beeksisa akkamitti akka naqnu maal goonaa hin dhufnaa. Ishee kana manage mid rolls ishee jettu kana gadi qabna. Isa booda viidiyoolee keenya hundumaa daqiiqaa 8 ol ta'an akkasitti viidiyoolee gidduu beeksisa galfannaa jechuudha. Akkasitti beeksisa gidduu galfannaa. Akkasitti beeksisa gidduu galfannaa jechuudha. Beeksisni akka gidduu dhufuuf jechuudha. Amma kan nuti akkas goonuuf maaliifi viidiyoon gidduu dhufa jechuudha. Viidiyoo keenya gidduu beeksisni dhufa jechuudha. Bakka kanatti yeroo kana immoo yoo warri nuuf ilaalanii skip jechuu baatanii nuuf lakkaa jechuudha. Beeksisni as gidduutti yeroo dhufu warri daawwattoonni keenya irra ce'uu baatanii yoo nuuf ilaalan nuuf lakkaa jechuudha. Qarshii nuuf lakkaa jechuudha. Beeksisa akkasitti gidduu naqachuun kanaaf nu gargaara jechuudha. Akkasitti gidduu naqannaa yoo barbaadne kanaa gaditti haphii gochuu dandeenya. Yoo barbaadne kanaan olitti itti baay'isuu dandeenya jechuudha. Kanaan olitti itti baay'isuu dandeenya. Kanaan gadittis garuu gidduu naqne jechuun beeksisni dirqama irra dhufa jechuu miti. Yeroo hundumaa achiisa booda maal goonaa continue jenneeti amma keessa nuu naqeera save jennee baana jechuudha. Save jennee baana jechuudha. Akkasitti isiniin jenna. Galatoomaa. Akkuma kanaan viidiyoo keenya qabnu daqiiqaa 8 olii akkasitti akka beeksisni gidduutti dhufu gidduun mata duree wal fakkaataas akkuma kana mata duree wal fakkaataa irratti hojjennee waan jiruuf viidiyoo keenya ilaaluudhaan waan isin barbaachise immoo akka isiniif hojjennu nuuf barreessaa jenna. Galatoomaa. Sabskraayibii gochuudhaan, sheerii gochuudhaan, laayikii gochuudhaan yaada keessan nu barreessuu nu jajjabeessaa isiniin jenna. Nagaan.